Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Baankiin Addunyaa Piroojeektii Kooriidarii Itoophiyaa Jibuutii fi deeggarsa faayinaansii doolaara miliyoona 730 taasisuuf godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraa gandootaa fi magaalota naannoo Amaaraatti waldaangessan irratti humni fiinxaleeyyii faannoo haleellaa qindaa'aa banuudhaan bulchaan aanaa fi jiraattonni himanii jiru. Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan dhimma hidha guddicha Abbayyaa irratti waliigaltee irra ga'uudhaaf mariitti fufanii. Oduu kennaa biyya alaatiin humni addaa Sudaan dhukaasaa dhaabuun marii taasisuu akka barbaadu hime. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turan Jibriil Muhammadii ammoo oduu bal'inaan. Baankiin Addunyaa Piroojeektii Kooriidarii Itoophiyaa Jibuutii fi deeggarsa faayinaansii doolaara miliyoona 730 taasisuuf Ministeerri Maallaqaa fi Baankii Addunyaa Piroojeektii Kooriidaraa Dinagdee Zoonii Afrikaa yookaan Piroojeektii Kooriidarii Itoophiyaa Jibuutii waliigaltee deeggarsaa doolaara miliyoona 730 walii mallatteessanii guutuu gabaasa kana Gadaa Walaabuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Ministeerri Maallaqaa fi Baankiin Addunyaa Piroojeektii Kooriidara Dinagdee Zoonii Afrikaaf yookaan Piroojeektii Kooriidara Itiyoo Jibuutii waliigaltee deeggarsaa doolaara miliyoona 730 walii mallatteessanii. Piroojeektichi daldala maaritiyaamii Itoophiyaa harka 90 kan qabatu kooriidara Finfinneerra Jibuutii jiruun karaa walitti hidhateen dandeettii loojistiikii fi walitti hidhamiinsa Itoophiyaa akka gabbisu ibsameera. Sababa piroojeektii kanaan ijaarsa daandii mi'eessoo diriiraa deeggarsi faayinaansii kan taasifamu yoo ta'u ijaarsi kun dandeettii fi ga'umsa geejjibaa kan dabalu ta'u Ministeerri Maallaqaa ibseera. Lammiileen iddoowwan daandiin kun ijaaramutti argaman Lakkabiinsa tajaajila fayyaa bishaanii fi barnoota kan fooyyessan dabalatee deeggarsi bu'uuraalee misoomaa biroo akka taasifamu dubbataniiru. Piroojeektichi qaama inisheetiivii gaanfa Afrikaa fi hammattoo tumsa zoonichaa akka ta'e Ministeerri Barnootaa himee hammattoon kun naannawicha bu'uura misoomaan walitti fiduuf faayidaa akka qabaatu eerameera. Ministeerri Maallaqaa Obbo Ahmad Shidee fi Daayiriktarii walitti hidhamiinsa zoonii Baankii Addunyaa Butiyeenaa Gurmaazii waliigaltee kana mallatteessaniiru. Ministeerri Maallaqaa fi dura ta'an inisheetiivii gaanfa Afrikaa kan yeroo kana Obbo Ahmad Shidee deeggarsa Baankiin Addunyaa taasiseef galateeffatanii walitti hidhamiinsi zoonii akka cimu Itoophiyaan kutannoon ni hojjetti jedhanii. Misooma yeroo dheeraa fi tasgabbii zoonichaaf guddina bu'uura misoomaa murteessaa ta'uu ibsaniiru. Godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraa gandootaa fi magaalota naannoo Amaaraatti waldaangessan irratti humni fiinxaleeyyii faannoo haleellaa qindaa'aa banuudhaan bulchaan aanaa fi jiraattonni himanii jiru. Waraanni gartuun fiinxaleeyyii Amaaraa faannoo aanaa dharraa irratti banee kun dilbata kaleessaa hagayya 27 bara 2023 irraa akka jalqabe jiraattonni himanii jiru. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Gartuun fiinxaleeyyii Amaaraa okkora meeshaalee waraanaan deeggarame kan naannoo Amaaraa keessatti jalqabame gara Oromiyaatti babal'isuudhaaf godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraatti waldaangessan irratti haleellaa waraanaa banaa jiraachuu isaanii jiraattonni godinaalee kanneen himanii jiru. Godinaalee haleellaan humna fiinxaleeyyii faannoo kanaan irratti raawwatamaa jiru keessaa godinni Shawaa Kaabaa isii tokkodha. Hagayya 27 bara 2023 dilbata kaleessaa irraa jalqabee haleellaan godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraa keessatti adeemsifamaa jira. Bulchaan bulchiinsa aanaa dharraa Obbo Shibashii Ayyaalaw akka jedhanitti humni fiinxaleeyyii Amaaraa aanota naannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa irra jiranii shanan keessaa buufata wal qindeessaa ture dilbata kaleessaa haleellaa kallattii afuriin aanaa dharraa irratti banee jiraas jedha. Humni faannoo lakkoofsaan guddaa ta'u kan kaasan Obbo Shibashiin haleellaa tasaa bananiin humnoota nageenyaa irraa miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu isaaniis himanii jiru. Humni kun gammoojjiiwwan aanaa dharraa keessatti lolli adeemsifamaa jiraachuu kan eeran
bulchaan aanaadharraa humnoota nageenya raayyaa ittisa biyyaa milishaa fi qaamota aanaa wajjin ta'uudhaan ittisaa jiraachuu isaaniis himanii jiru. Humni kun konkolaataa sinootiraakiin fe'amee daangaa aanaadharraa irratti buufamuu kan himan obbo Shibashiin sababa humni isaanii humna nageenyaa keenyaa ol ta'ee fi miidhaan humnoota nageenyaa irra dhaqqabaa jiraachuus dubbatanii haleellaa garee kanaa qolatanii of irraa deebisuudhaaf humna dabalataa gaafatanii eeggachaa jiraachuu kan kaasan qondaalli mootummaa aanaadharraa kun gareen kun saamicha uummata irratti raawwataa jiraachuus himanii jiru. Jiraattonni aanaadharraa magaalaa Adaree yookaan immoo Gundoo Maskalee akka jedhanitti waraanni kallattii afuriin humni fiinxaleeyyii faannootiin banamee adeemsifamaa jiraas jedhani. Waraanni kun kallattii afuriin aanaadharraa irratti kan baname yoo ta'u kallattii Tuutii, kallattii Iluu Goodaa, Caaffee Kaarraa Qaawwaatiin, kallattii Marraa Beetaa, Kaarraa Raachoo fi Baabbuu akkasumas kallattii Sarar Qullaatiin uummata irratti humna fiinxaleeyyii faannoon banamee jiraas jedhanii jiru. Haleellaa kallattii afuriin baname kanaan godina aanaadharraa kanneen akka Habaadhoo, Kaarraa Iluu Goodaa, Caaffee Daanyaa fi Abboonsoo fi kanneen biroo keessatti waraana banuun ummata fixaa jiraachuun jiraataan biraa magaalaa Adaree yookaan immoo Gundoo Masqalee irraa yaadanuuf qoodanii jiru. Magaalota Sarar Qullaa fi Tuutii jedhaman keessatti haleellaan kan baname gartuun fiinxaleeyyii Amaaraa faannoo humna nageenyaa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuus himani. Gareen kun magaalaa guddoo aanaadharraa Adaree yookaan Gundoo Masqalee qabachuuf kaayyeeffatanii lolaa jiraachuu kan eeran maddeen OFM uummanni akka isaan magaalaa hin seennes ittifamaa jiran jedhanii jiru. Humni fiinxaleeyyii Amaaraa kun haleellaa qindaa'aa godinoota daangaa naannoo Amaaraa irratti banamuudhaan waraanicha gara naannoo guddicha biyyattii Oromiyaatti babal'isuudhaaf akka barbaadamu sagaleen marii garee kana dhoksaadhaan waraabamee ba'aa ture tokko kan saaxile yoo ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa birmaddummaa biyyaa fi nageenya uummata daangaa irra jiru tiksuudhaaf yeroo tattaaffatuun mul'atu jedhamuudhaan komatamaa jira. Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan dhimma hidha guddicha Abbayyaa irratti waliigaltee irra ga'uudhaaf mariitti fufanii dhimma guutinsa bishaanii fi opereeshinii isaa irratti waliigaltee dhaabbataa irra osoo hin gahin waggootaaf kan turan Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan dilbata kaleessaa marii jalqabuudhaan ministeerri kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa mirkaneessee jira. Guutuu gabaasa kana Gadaa Walaabuu akkittaan isiniif dhiyeessa. Bishaanii fi opereeshinii isaa irratti waliigaltee dhaabbataa irra osoo hin gahin waggootaaf kan turan Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan dilbata kaleessaa marii jalqabu ministeerri kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa mirkaneesse. Mariin kun ministeerota bishaanii biyyoota sadeenii jidduutti magaalaa Kaayirootti gaggeeffamaa jira. Hidhi guddichi Abbayyaa Itoophiyaan doolaara biliyoona 5 waliin hojjetaa jirtu waggoota kurnan darbaniif Itoophiyaa fi biyyoota yaa gara gadii jechuun Masrii fi Sudaan jidduutti muddama dippiloomaasii fidee ture. Biyyoonni sadeen jaarsummaa Ameerikaa fi gamtaa Afrikaan yeroo hedduu walitti dhufuun mari'atanis waliigaltee seera dhaabbataa tokko irra gahu hin dandeenye. Itoophiyaan biyyoota guddataa jiran keessaa tokko yoo taatu tajaajila anniisaa elektirikii haalaan barbaadde. Uummata biyyattii miliyoona 120 ta'u keessaa irra jireessi uummata baadiyyaa ammayyuu dukkana keessa jiraatanidha. Masriin osoo waliigaltee irra hin gahin hidhicha guutuun hamma bishaanii argadhu irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jetti. Masriin laga Abbayyaa kana dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jetti. Qonni fi bishaan dhugaatii uummata isii miliyoona 100 ta'uuf dhiyeessitu laga Abbayyaa irratti hundaa'a. Qabiyyeen bishaan laga Abbayyaa yookaan Naayil parsantaan 85 ta'u Itoophiyaa keessaa madda. Itoophiyaan qabeenya uumamaa biyya isii keessaa maddu misoomaa fi madda anniisaaf fayyadamuuf mirga qaba jetti. VOA fi miidiyaan biyya Masrii Deelii Niwus ministeera jallisii Masrii Haanii Sawilaam eeruun akka gabaasanitti Masriin haala guutinsa bishaanii fi opereeshinii isaa irratti waliigaltee dhaabbataan akka mallattaa'u barbaaddi. Haani Sawilaam wallabdichaaf furmaata seeraa fi teeknikaa hedduutu jira jedhanii. Itoophiyaan ijaarsa hidha guddicha waggoota kurnan dura jalqabdus erga muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed aangootti dhufanii dhimma hidha guddichaa kun muddama dippiloomaasii biyyoota sadeen jidduutti uumuun gara waltajjii idil addunyaatti geeffame.
Ameerikaa gamtaa Afrikaa fi liigiin Arabaas biyyoonni sadeen waliigaltee seeraa dhaabbataa tokko irra akka gahaniif mariisisaa turanii. Itoophiyaan loogii biyyootni akka Ameerikaa agarsiisan jette diduun mariin kun gamtaa Afrikaa jalatti deebi'ee ture. Ergasii garuu ji'oota dheeraaf adda cituun yeroo muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmedii fi Abdul Fattah al-Siisi wal dhabdee Suudaan keessaa dhiyeenya mudate irratti Kaayirootti mari'atan marii hidha guddichaas irra deebiin jalqabuuf walii galanii. Itoophiyaan qabeenya uumamaa biyya kiyya keessa jiru misoomaa fi maddaanniisaaf itti fayyadamuuf mirga qaba jetti. Suudaan ittisa lolaa pirojektoota isii miidhuu danda'an ilaalchise sodaa qabdi. Masriin ammoo gogiinsi yeroo dheeraaf yoo mudate hammi bishaanii Itoophiyaan hidhicha irraa gadhiistu jala xiqqaatu sodaa jedhu kan qabdu. Itoophiyaan waliigaltee seeraa dhaabbataa Masriin akka mallattoo feetutti hanga amma walii hin galle. Hidhichi faayidaa waloo kennaaf ta'a ejjennoo jedhus qabdi. Suudaan ammoo balaa lolaa mudachuu danda'uu fi hidha mataasii eeggachuuf akka toluuf Itoophiyaan odeeffannoo opereeshinii hidhichaa nuuf qooduu qabdi jetti. Hidhi kun daangaa Suudaan irraa kiiloomeetira 10 qofa fagaatee gara lixa Itoophiyaatti argama. Itoophiyaan hidhicha marsaa 3 bishaan guuttee kanas marsaa 4ffaaf ni guutte. Marsaan jalqabaan bara darbe humna ibsaa maddisiisuu jalqabeera. Hidhi guddichi Itoophiyaa kun yeroo xumuramu bishaan kuubik meetirii biliyoona 74 qabachuu danda'a jedhame. Oduu kennaa biyya alaatiin humni addaa Suudaan dhukaasaa dhaabuun marii taasisuu akka barbaadu hime. Odeessuma biraatiin Faransaay shamarran musliimaa manneen barnootaa keessatti abaayaa yookaan hijaaba akka hin uffanne dhorgite. Guutuu gabaasa kana akka itti isiniif dhiyeessa. Suudaanitti wal waraansa garee humna addaa biyyattii fi waraana biyyattii gidduutti erga uumame joottan 5 guutee jira. Wayita ammaa kana immoo humnoonni Suudaanii lola biyyattii keessatti eegalame akka dhaabaniif waa'ee egeree biyyattii isaanii irratti dubbachuu akka barbaadan ibsanii jiru. Humnoota waraanaa kanneen lamaan walitti araarsuudhaaf carraaqqiin dippiloomaasii hanga ammaatti taasifame bu'aa kan hin argamsiifne ta'uus ni yaadatama. Odeessa biraatiin Faransaay biyyattiitti shamarran musliimaa manneen barnootaa fi mootummaa keessatti abaayaa yookaan hijaaba akka hin uffanne dhorkamuu ishee ministeerri barnoota biyyattii beeksise. Seerri haaraa bahe kun fulbaana dhufaa jiru yeroo manni barnootaa deebi'ee eegalu irraa qabee hojiirra kan oolu ta'us himanii jiru. Faransaay manneen barnootaa fi gamoowwan mootummaa keessatti mallattooleen amantaa kamuu ibsamuun cimsinee kan dhorkinu yoo ta'u sababbiin isaas immoo gochaawwan kunniin seerota amantaa ala ta'an cabsuu jechuudhaan ibsitee jirti. Faransaay kanaan dura bara faranjoota 2004 irraa eegale manneen barnootaa mootummaa biyyattii keessatti marata mataa fi fuulaa dhorkamuun ishees ni yaadatama. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa oduunarraaf qopheeffannee isiniif dhiyaanne kanneen hanga ammaa turani. Qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafa waliin turtii gaarii.